nagaan waaqaa hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Ano obboleessa keessan Abdii Zalaalam chaapterii tokkoffaa loojikii egaa paartii 1 walii wajjiniin eegallee jirra. Guyyaa har'aa immoo epistemoloojii kanarraa kaafneeti paartii 2 irraa kaafnee walii wajjin ilaallachuudha yoo waaqayyo jedhe. Viidiyoon kun paartii lammaffaa chaapterii tokkoffaa kan ittiin goolamnudha jechuudha. Gara tiitoriyaalii keenya guyyaa har'aatti utuu hin seeniin garuu ijoollonni maatii keenya hin taane bakka subscribe jedhu cuqaasuudhaan gaaddisa odaa kana jalatti barachuudhaaf gara fuulduraattis immoo notificationin keenya akkasii qaqqabuudhaaf notify godhaati subscribe gochuu akka hin daganne. Barnoota keenya guyyaa har'aa gaafa eegallu etymologically epistemology Greek words epistem meaning knowledge understanding and logos meaning study of akka hiika jechaatti yookaan immoo dhufaatiidhaan jechaadha. Etymologically gaafa jennu akka hiika jechaasaatti yookaan immoo achi as dhufaatii isaatiin epistemologiin jechoota Greekii epistem hiikaan isaa beekumsa yookaan immoo understanding hubannoo kan nuyi jennuu fi logos kan jedhu sun immoo kanaan dura barnoota garaagaraa keessatti barachaa akkuma turtan qorannoo kan jedhu irraa dhufe jechuudha jechi epistemology jedhu. Epistemology is referred to as theory of knowledge. Epistemology egaa theorii beekumsaa jedhamuunis ni waamama jechaadha. Theorii beekumsaa jedhamuudhaan ni waamama. Kana qormaata keessan keessatti wanta isin dagachuun isin irra hin jiraannedha jechaadha. Epistemology studies about the nature, scope, meaning, source and validity and the possibility of knowledge. It deals with issue of knowledge, opinion, truth, falsity, reason, experience and faith. Asirratti tuqaa isin qabachuu qabdan inni hangafa maalidha yoo jettanii epistemologiin waa'ee uumamaa yookaan immoo nature kan jennu kan daangaa hiikaa burqaa wanta tokkoo fi dhugummaa wanta tokkoo agarsiisuu keessatti akkasumallee danda'amuu beekumsaa ni qorata jechuudha. Beekumsi kun namoota biratti akkamittiin dhimma baasuu danda'a kan jedhu ni qorata jechuudha. Maalti epistemologiin dhimmoota beekumsaa wajjin wal qabatan yaada, dhugaa, soba, sababa muuxannoo fi amantii waliin kan wal qabatan irratti illee xiyyeeffannoo olaanaadha jechuudha. Xiyyeeffannoo olaanaadha kan inni kennu. Thus, epistemology covers two areas, the content of thought and thought itself. Kana gaafa jennu kanaafuu epistemologiin kuni bakkeewwan gurguddaa lamadha kan inni qabatu yookaan qabiyyee isaa keessa kan inni qabu. Inni jalqabaa qabiyyeedhuma yaada sanaadha. Qabiyyee yaada sanaa gaafa ta'u inni lammaffaan garuu yaada uumama isaati. Yaadi sun uumama isaa yookaan immoo thought itself. Yaadi sun uumama mataa isaatiin ni qorata. Inni biraan qabiyyee yaada sanaa ni qorata jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaaffiiwwan as keessatti ka'an baay'ee isaanii yoo ilaalle what is knowledge? What does it mean to know? Beekuun maal jechuudha? What does it mean to know? Beekumtu maal jechuudha? Beekumsa jechuun maal jechuudha? What is the source of knowledge? Experience, reason or both? Burqaan beekumsaa maal? Beekumsi eessarraa burqa? Muuxannoodhaanii sababaanidha. Maalumaan burquu danda'a kan jedhu ni qorata. How can we be sure that what we perceive through our senses is correct? Wanti nuti miira keenyaan hubannu sirrii ta'uu isaa akkamittiin mirkaneeffachuu dandeenya kan jedhudha. Fakkeenyaaf amma wanti nuyi miira keenyaan miireeffannu tokko ni jiraata. Wanti miira keenyaan miireeffannu sun sirrii ta'uu isaa adda baafachuu ni dandeenya kan jedhu epistemologiin gaaffii kaasa jechuudha. What makes knowledge different from belief or opinion? Beekumsi amantii yookaan yaada dhuunfaa irraa maaltu adda isa godha? What is the truth and how can we know a statement is true? Dhugaanumtiyyuu maal? Jalqabumatti dhugaaniyyuu maal? Akkamittiin immoo dhugoommii kana beekuu dandeenya? Just wantoota kana epistemologiin qixa kanarra jechuudha kan inni qorachaa deemu. So wantoota kana dagachuun isinirra hin jiraatu. Itti aanee kan jiru
The first issue in epistemology is asking whether reality can even be known. Asirratti maal agarraa? Dhimmi jalqabaa epistemoloojii keessatti dhiyaatu dhimmi inni ijoon jechaadha. Dhugaan jiru yookaan immoo reyaalitiin beekamuu danda'u isaa gaafachuudha jechuudha. Reyaalitiin beekamuu ni danda'a inni jedhu gaaffii keessa galuu qaba. In this regard, skepticism or agnosticism, claiming that people cannot acquire reliable knowledge and that any search for truth is in vain. Haala kanaan egaa shakkitoonni yookaan immoo skepticism warri jedhan kun yookaan immoo angoitism warri jedhaman kunneen shakkitoota jechaadha. Warra kana I think global trend keessatti walii wajjin ilaallee ture. Shakkitoonni kunneen egaa namoonni beekumsa amanamu argachuu akka hin dandeenyee fi dhugaa barbaaduun kamiyyuu akkasumatti badu yookaan immoo faayidaa kan hin qabne ta'uu isaa falmu jechuudha. Warri shakkitoonni kun skepticismidhaa fi agnosticismiin kunneen namni beekumsa bira ga'uu akka hin dandeenyedhaa fi dhugaa bira ga'uun fafamaa akka ta'e wanta hin yaadamne akka ta'etti fudhatu jechaadha. A second issue foundational to epistemology is whether all truth is relative or whether some truths are obsolete. Kana gaafa jedhu yaadni lammaffaan inni as keessatti kaasu xiqqoo isheen of kolchaa naaxxifachiisuu jedheetu na rakkisaa jira. Dhimmi lammaffaan kun bu'uura epistemoloojii ta'e immoo dhugaan hundinuu kan wal dorgomu yookaan immoo reelaatiiviidha. Immoo dhugaan tokko kan hin jijjiiramne yookaan immoo absoluutiidha kan jedhudha. Inni lammaffaan kun gamaanni dhugaan absoluutiidha moo? Kana jechuun dhugaan dhugaa ta'ee fi sobarraa wanta adda isa baasu tokko jira moo yookaan reelaatiiviidha. Wal bira qabuudhaan madaala. Yoo amma tokko kun nutti mul'ate kanatu dhugaadha jenna moo moosiluma dhugaaf dharri wanta wal keessa makamne yookaan absoluutiidha jechuudhaan. Gaaffii kanaaf deebii yeroo itti laatu ni agarra. Is all truth subject to change? Inni kun immoo dhugaan hundinuu jijjiirama jalatti kufaa kan jedhudha. It is possible that what is true today may be false tomorrow. Wanti har'a dhugaa ta'e bor soba ta'uun isaa ni danda'ama kan jedhu. Inni kun reelaatiivii ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Wanti nuyi har'a dhugaadha jennee biraa galle tokko bor soba ta'uu hin danda'a. Inni kun yaada dhugaan absoluutii miti yaada jedhu kan deeggarudha jechuudha. If the answer is yes to the above question, such truths are relative. Yoo deebiin gaaffilee armaan olii eeyyee ta'e dhugaawwan akkasii wal dorgomuu yookaan immoo reelaatiivii jennee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Reelaatiiv gaafa jennu wanti tokko har'a dhugaadha ta'ee guyyoota muraasa booda sobadha ta'a yoo ta'e wanti nuyi har'a soba jennee falminu tokko guyyoota itti aanan muraasa keessatti dhugaa ta'uu danda'u yoo ta'e wanti kun reelaatiiviidha jennee jala murree dubbachuu ni dandeenya jechuudha. Ittaanii kan jiru a major aspect of epistemology relates to the source of human knowledge. Kana gaafa jennu maal jechuudha? Gariin guddaan epistemoloojii madda yookaan immoo burqaa beekumsa namaa waliin wal qabataa jechuudha. Central to most people's answer to that question is empiricism or empirical knowledge. For example, knowledge obtained through the senses. Deebii namoota hedduu biratti giddu galeessa kan ta'e empirizimii yookaan immoo beekumsa impirikaalaa jechuudhaan beekumsa miira keenyaan argamu qixa kanarra ibsuun ni danda'ama. However, data obtained from the human senses could be both incomplete and undependable kan irratti hirkachuu hin danda'amne jechuudha. Fakkeenyaaf amma isa kana gaafa ibsinu haa ta'u malee ragaan miira namaa irraa argamu kan guutuu hin taanee fi kan irratti hin baratamne yookaan immoo kan irratti hin amanamne jechuudha. Ta'uunis ni danda'a jechaadha.
Fatigue, frustration, and illness could distort and limit perception. Sensory perception. In addition, there are sound and light waves that are unaudible and invisible to unaided human perception. Dadhabbii gaafa jennu fatigue kan jennu kun dadhabbiin mirkaneeffannaa dhabuu yookaan immoo frustration jechuun waan ta'e tokko mirkaneeffannaa dhabuu jechaadha. Akkasumas dhukkubni yookaan immoo illness kan jennu kunneen hubannoo miiraa dabsuu ni danda'u jechuudha. Hubannoo miiraa dabsuu ni danda'u. Wantoonni kunneen sadiin fatigue kan jennu kun frustration yookaan hubannoo wanta sanaa argachuu dhabuun illness dhukkubni tokko hubannoon wanta tokkoof qabnu irratti daangaa mataa isaanii kaa'uu akka isaan danda'anidha. Kana malees egaa dambaliiwwan sagalee fi ibsaa miira namaa gargaarsa kan hin qabneen hin danda'amnee fi kan hin argamne jiru jechaadha. Walumaa galatti garuu in general sensory knowledge is built upon assumption that must be accepted by faith in the independability of human sensory mechanisms. Walumaa galatti beekumsi miiraa yaada ragaa hin qabne yookaan immoo assumption kan jennu kan amanamummaa mala miira namaa irratti amantiidhaan fudhatamuu qabu irratti ni ijaarame jechaadha. So amma danda'ame yaadi kun yaada baay'ee ifaadhaa fi baay'ee salphaa waan ta'eedhaaf baay'ee diippilii keessa seenaa hin jiru. Yeroon keenyas waan nu jalaa deemuudhaa fi sirriitti bakki isin understand gochuu qabdanidhaaf bakki ibsa bal'aa barbaadu waan jiruudhaaf bakka sanarra turaa deemnaa. Bakkeewwan baay'ee ifoo ta'an immoo afaan keenyatti hiikneetu walii wajjin barachaa deemna jechuudha. Garuu obboloonni amma ammaatti Oda Academy irraa fayyadamaa jirtan garuu subscribe hin goone subscribe gochuu akka hin daganne nutis faayidaa YouTube irraa argachuu qabnu akka argachuu dandeenyutti tumsi keessan guddaadha jechuudha. Akkasumas viidiyoo kana like gochuun yaadaaf qeeqa keessan karaa koomentii nu qaqqabsiisa. Tuqaa inni itti the advantage of empirical knowledge is that the many sensory experience and experiment are open to both replication and the public examination. Kana gaafa nu faayidaan beekumsaa empirikaalaa yookaan immoo kan muuxannoo miiraa faayidaa beekumsa empirikaalaa gaafa jennu maal inni ibsa ture armaan olitti muuxannoo miiraatiin kan dhufe danda'amtiire. So faayidaan beekumsa empirikaalaa kun ammoo gamaa inni muuxannoowwan miiraa fi qorannoowwan hedduu irra deddeebi'anii hojjetamu yookaan immoo replicationidhaa fi sakatta'iinsa uumamaatiif banamaa ta'uu isaaniiti jechuudha. Banamaa ta'uu isaaniiti. A second important source of human knowledge is reason or rationalism. Burqaan beekumsa namaa inni baay'ee murteessaa ta'e important inni baay'ee barbaachisaa ta'e reason yookaan sababeessuu jechuudha. Rationalism ta'uu yookaan immoo nama sababaa ta'uu sababaan waan ta'e tokko gaafa goonu gaafa dubbannu gaafa adeemnu sababaaf deemu sababaan dubbachuu sababaan waan tokko raawwachuu jechaadha. It claims that the senses alone cannot provide universal valid judgments that are consistent with one another. Burqaan beekumsaa namaa inni lammaffaa fi barbaachisaan sababa yookaan immoo rationalizimiidha jechuudha. Innis egaa miirri qofti murtiiwwan addunyaa maraa fi fudhatama qaban kanneen walitti dhufeenya qaban kennuu akka hin dandeenye ni falma jechuudha. So reason sababni yookaan wanta kun irratti sababa dhiyeessuun wanta hojjennu irratti sababa dhiyeessuun raafama kana keessa namoota baasuu akka danda'u falma dhiyeessa jechuudha. Falma dhiyeessa. Also, rationalism claims that humans are capable of arriving at certain knowledge independently of sensory experience. Kana gaafa jedhu maal jechuudha? Qxa kanarra hubachuu danda'u qabdu. Fakkeenyaaf rationalismiin namoonni muuxannoo miiraa irraa bilisa ta'uun beekumsa mirkanaa'aa ta'e bira ga'uu akka danda'an ni falme jechuudha.
Ilaa fakkeenyaaf raashinaalizimii gaafa jennu nama sababummaa yookaan sababa barbaaduu gaafa jennu akka impeerikaalizimii karaa olitti kaafnee haasaa turre. Miireffannaa irraa adda kan ta'e yaada hubannoo muuxannoo kanaan dura ture miireffannaa kanaan dura ture irraa adda baane yeroo nu itti beekumsa biraa fudhachuudhaaf wanta sanarraa bilisa taanudha jechuudha. Just rationalismiin qixa kanarree yaada isaanii ibsa jechuudha. A third source of human knowledge is intuition. Isa kana sirriitti hubachuu qabdu. Soorsii knowledgeeti walii wajjin ilaalaa kan jirru. Sirriitti hubachaa adeemu qabdu jechuudha. Maal akka isaan ta'an keessumaa wanta dubbadhu amma isiniif danda'an pause gochaa yoo barreeffachaa deemtan baay'ee beessadha. The direction apprehension of knowledge that is not derived from a conscious reasoning or immediate sense perception. Burqaan beekumsaa namaa inni sadaffaan intuition kan nuyi jenne kun dhandhama keessaati jechuudha. Intuition jechuun dhandhama keessooti jechuudha. Jecha kana akka kanatti yoon isiniif ibsa gaariidha. Fakkeenyaaf lama kana jechuunis beekumsa hubannoo yaada sammuu dammaqeerraa yookaan immoo hubannoo miiraa battalaarraa kan hin dhalatiin kallattiidhaan waa fuduu yookaan immoo kallattiidhaan waa argachuudha jechuudha inni kun. Sirriitti intuition gaafa jennu dhandhama keessooti jechuudha. Dhandhama keessoo beekumsa hubannoo yaada sammuu dammaqeerraa kan hin dhalanne jechuudha. Sammuu dammaqeerraa tun taane dhandhama keessoo irraa beekumsa madduudha jechuudha. Intuition kan nuyi jennu kun. So sirriitti isiniif galeera jedhee yaada konseptii akkamii akka inni dubbatu. The weakness of intuition is that it is not a safe method when used alone, but it is a distinct advantage is helps to bypass the limitation of human experience. Dadhabbiin dhandhama keessoo kun egaa yoo kophaa isaa tajaajile mala amanamaa yookaan nagaa ta'uu dhabuu isaati jechuudha. Nagaa yookaan aloon gaafa taanu qofaa keenya gaafa taanu inni kun mala beekumsaa ittiin ofii keenya amannu jechuudha. Garuu immoo faayidaan isaa inni addaa daangaa muuxannoo namaa bira dabarsee deemuuf gargaaruu isaati jechuudha. Daangaan muuxannoo namni kanaan dura qabu sana bira dabarsee wantoota gargaarii baay'ee hojjechuu wanta danda'uudhaaf inni kun immoo limiteeshinii isaa otoo hin taane faayidaan inni addatti qabudha jechuudha. A fourth influential source of knowledge is revelation. It is prime importance in the field of religion. Maddi beekumsaa namaa inni afuraffaan egaa armanutti sadii ilaalleerra. Inni kun garuu dhiibbaa guddaa kan qabu mul'atadha jechuudha yookaan immoo revelation kan jennu mul'atadha jechuudha. Innis damee amantii keessatti dhimma dursa kennamuufidha jechuudha. Mana amantaa baay'ee keessatti hin dhageessu waldaa kiristaanaa keessatti. Even dhimmi revelationii dhimma hiikaa guddaa qabudha jechuudha dhimmoota amantaa keessatti. So dhalli namaa karaa inni ittiin beekumsa argatu isa afuraffaa keessaa inni kun isa hangafaa fi isa baay'ee murteessaa ta'edha jechuudha. In differ from all other source of knowledge because it prepossesses a transcendent supernatural reality that breaks into the natural order. Kana gaafa jennu maal jechuudha? Kana gaafa jennu maddoota beekumsaa biroo hundarraayyuu jechuudha. Kan adda isa godhu isa kamiin revelationii kana kan adda isa godhu wantoota kanaan dura ilaalle warra sadanirraa addadha jechuudha. Kan inni ittiin adda ta'u dhugaa uumamaa ol ta'e yookaan immoo supernatural reality kan seera uumamaa cabsee seenu duraan dursee waan dhiyeessuuf jechuudha. Fakkeenyaaf amma beekumsaawwanii fi maddeen beekumsaa sadan nuyi karaa olitti ilaalle kun supernaaturaalii miti yookaan immoo dhalli namaa kan inni understand gochuu danda'udha. Mul'ata yookaan immoo revelation kan nuyi jennu kun garuu hubannaa namaa oliin garasitti
sammuun keenya yookaan maayindiin keenya sooliin keenya lubbuun keenya amma isheen hubachuu dadhabduun olitti beekumsa dhalli namaa gonfachuu danda'u jechuudha. Beekumsa kana egaa fakkeenyaaf kun mana amantaa keessatti akka inni beekamu yaadneerra. Guyyaa har'aa kana bara amma keessa jiraannu kana keessatti amantaawwan naannaa 2000 isaa olitti addunyaa kanarra jira. Namni addunyaa kanarra jiru hundumtuu amantaawwan keessa jiru kana qixaa fi akkaataa itti irra hubate tokko irra jira jechuudha. Inni irra hubate tokko inni biraan hin hubatuuf. Fakkeenyaaf amma musliimotaa fi kiristaanota gidduutti waliin dubbiin gaafa ta'u isa kiristaanonni jedhan musliimonni wanta sana hubachuu hin dandeenye isa musliimonni jedhan immoo kiristaanonni hubachuu hin dandeenye. Kun egaa revelation yookaan mul'ata gaafa jennu qaama namni hundumtuu wal faana hubachuuf wal hubachiisuu danda'u biraa kan darbe dhimma super naachuraaliiti jechuudha inni kun egaa. So, kita kanarra yoo hubattan gaariidha. Some people assert that a major disadvantage of revelated knowledge is that it must be accepted by faith and cannot be proved or disproved empirically. Namoonni tokko tokko akka dubbatanitti dhabamni guddaan yookaan immoo badiin guddaan beekumsa mul'ataan argamu yookaan revelationni kun amantiidhaan qofa fudhatamuu qabaachuu isaa fi muuxannoo miiraatiin yookaan immoo empirically mirkaneessuun yookaan fashaleessuun kan hin danda'amne ta'uu isaati. Amma ammaatti maddaa fi beekumsa burqaa beekumsaa gurguddaa dhalli namaa karaa inni ittiin argatu afur ilaallee jirra. Inni shanaffaan a fifth source of human knowledge that is not a philosophical position is authority. Inni shanaffaan authority jechuudha. It comes from expertise or has been sanctified over time as tradition. For example, textbook, teacher, or reference work. Maddeen beekumsaa nama inni shanaffaan egaa kuma nama isin jedhe eenyummaa falmisiisaa qabaachuu baatu sigaa inni kun abbaa taayitaa yookaan aangoo hayyoota inni ibsu kan inni authority kan jennudha jechuudha. Innis egaa ogeeyyiin biraa kan ufu yookaan immoo yeroo keessa akka duudhaatti kan jabeeffamedha jechuudha. Fakkeenyaaf kitaabota barannoo garaagaraa barsiisaa dabalatee hojii wabii riifiraansota garaagaraa fudhanii yoo ilaalle isaan kana authority sadarkaa beekumsa namni itti argatu isa shanaffaa inni ibsuu ni dandeenya jechuudha. Just inni kun waan ta'eefadha. Daraaga ijoollonni gara maatii keenyatti hin dabalamne subscribe gochuu akka hin daganne ijoollonni baay'een keessan irraa fayyadamaa jirtu garuu immoo subscribe gochaa hin jirtanii. Subscribe yoo gootan nus faayidaa YouTube irraa argachuu qabnu irraa arganna waan ta'eedhaaf subscribe gochuu akka hin daganne egaa dhaamsa keenya dheechaadha. Inni biraan egaa axiology dha jechuudha. Irra walii wajjin kan ilaallu axiology mind kan jedhu. The term axiology stems from two Greek words. Kun egaa jechoota afaan Giriikii lamarraati kan inni dhufe lamarraati. Axios meaning value or worth. Axios kan jedhu kun hiikaan isaa value gatii. Words kan jennu faayidaa gatii kanatti hiikamuu ni danda'ama. Inni biraan logosidha kun immoo reason theory symbol mallattoo jechaadha. Theoryiiwwan sababeessuu study of qorannoo saayinsii kanatti hiikamuu danda'a jechuudha. Axiology gaafa jennu dhimma baay'ee broad ta'edha jechaadha. Axiology is the philosophical study of value or the worth of something. Walumaa galatti egaa axiology gaafa jennu qorannoo waa'ee gatii yookaan immoo gatii wanti tokko qabu irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Yookaan immoo the worth of something gatii wanti tokko value wanti tokko qabu irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Gaaffiiwwan gurguddaa inni gaafatu keessaa what is value? Gatii yookaan value maali? Where do value come from? Gatiiwwan yookaan immoo value kan jennu kun eessaati kan isaan dhufan? How do we justify our values? Gatii keenya akkamittiin mirkaneessina yookaan dhugoomsina? Gatiin keenya meeqadha?
What is the relationship between values and knowledge? Hariiroon gatiiwwanii fi beekumsa gidduu jiru maali? Hariiroo qabu moo hin qaban? Kan jedhu dhimmoota kana ni gaafate jechuudha. Axiology deals three areas, namely ethics, aesthetics, and the social or political philosophy. Axiologiin egaa dhimmoota sadan kanneen irratti ni xiyyeeffata jechuudha. Isaanis naamusa, ethics kan jedhu naamusa irratti xiyyeeffannaa ni laata. Inni biraan immoo miidhaginadha jechuudha. Yookaan immoo aesthetics kan jennu kun miidhaginadha miti miidhagina. Beauty isa jennu tun taane simboo qabeessummaa wanta tokko irratti ni xiyyeeffata. Naamusa yookaan ethics irratti ni xiyyeeffata. Inni biraan immoo hawaasummaa fi siyaasa irratti yookaan social and political philosophy irratti xiyyeeffannoo olaanaa ni kennachaadha. Isaan kana egaa tokko tokkoon sirriitti hiikaa itti laachaa walii wajjin ilaala. Jalqaba irratti akkuma makaasni ethics gaafa jennu maal jechuu akka ta'e akkamittiin immoo irratti akka xiyyeeffatu yaadota bal'aa walii wajjiniin kaafnee hin ilaalla jechuudha. It is also known as moral philosophy. Ini kun egaa moral philosophy jedhamee isin beekame ethics'n. And it deals with the philosophical study of moral principles, values, codes and rules. Akka kana gaafa ennugaa qorannoo falaasamaa kan seera bu'uuraa amalaa gatiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a. Dambiiwwanii fi qajeelfamoota irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Maaltu ethics'n? Maqaan isaa biraan maal jedhee waamamuu danda'a? Moral philosophy jedhamee waamamuu ni danda'a jechuudha. It used as standards for determining what kind of human conduct or action is said to be good or bad, right or wrong. Amalli yookaan gochi namaa akkamiin akka gaariitti yookaan akka badaatti sirriitti yookaan immoo akka dogoggoraatti akka lakka'amu murteessuuf akka ulaagaatti tajaajila jechuudha ethics'n kun. Ethics raises various questions including naamusni gaaffii adda addaa ni kaasa jechuudha. Kanneen armaan gadi fakkeenyaaf what is good or bad, right or wrong, maan gaarii maanni wanti ni good jennu maanni wanti badaano right wanti sirrii ta'e maanni wanti dogoggoraa yookaan wrong ta'e maalidha kan jedhu gaaffii akkasii ni kaasaa. Gaaffiiwwan iddoo kanatti argaman baay'ee isaa ni kaasa jechuudha. Just barreeffamnis keessatti barreeffamee jiru wanta ifa waan ta'eedhaaf just amma kanatti wanta nama qoru miti. Inni biraan ethics can be grouped into three broad categories: normative ethics, meta ethics and applied ethics. Ethicsii kana egaa keessumaa koorsii ethicsii warri fudhatan ethics'n wantoota kana sadii qofaatti miti kan inni hiikamu kan inni grouped ta'u kallattii baay'eedhaan grouped hin ta'a. Medical ethics'n jira, social ethics'n baay'eetu jiru garuu konseptii koorsii kanaa keessatti garuu guruppii sadiittidha kan inni qoodee jiru. Aloon isiniin jedhe yoo ta'e qormaata keessan keessatti kana qofaatti qoodamu yoo isiniin jedhe akka hin dogoggorretti qabachuu qabdu jechuudha. Just kanneen sadanitti akka inni qoodamudha. Mee qoqqooddaa kana tokko tokkoon yoo ilaalaa deemne gaariidha. Normative ethics'n ethicsii akkamiidha kan jedhudhaa fi it deals with moral rules, principles, standards and goals to evaluate conducts, action and decision. Amalli kana gaafa jedhu sirriitti qabachuu qabdu. Normative ethics gaafa jennu amalli gochaa fi murteewwan madaaluuf seera amalaa qajeelfamoota ulaagaalee fi galmawwan waliin kan wal qabatudha jechuudha. Inni kam normative ethics kan nuyi jennu kun kana wajjin hariiroon inni qabu bal'aadha jechuudha. Fakkeenyaaf ammas keessatti consequentialism or theological ethics, deontological ethics and virtue ethics are the major example of normative ethics studies. Warreen kun immoo normative ethics gaafa qoqqoonnu kanneen armaan gadii kanatti qooduu ni dandeenya jechaadha. Kanneen armaan gadii kanatti qooduu ni dandeenya. Kun dameewwan isaati jechuudha. Inni lammaffaan meta ethicsdha. Meta ethics'n concept akkamii kan qaba kan jedhudhaa fi it deals with
investigation of the meaning of ethical terms as good or bad and right or wrong than what that we think is good or bad and right or wrong. Kunis egaa waa'ee maalidha? Waa'ee maaltu gaariidha yookaan immoo maaltu badaadha? Sirriin yookaan wanti gaarii ta'e tokko isa kamidha? Dogoggorri yookaan wrong kan ta'e jedhanii yaaduu caalaatti kan qixa kanarra gaafachuu caalaatti qixa kanarra gaariin maanni badaan maanni jedhanii wantoota gaafachuudhaaf deebii itti kennuu caalaatti meetaa etiksii wanti adda godhu normaatiif etiksii wanti adda godhu maalidha? Hiika jechoota naamusaatti fayyadamnu qorachuu kana gaafan jedhu kan akka gaarii yookaan badaa sirrii yookaan dogoggora jedhu irratti xiyyeeffate jechuudha. Kanarratti kan xiyyeeffatu jechootuma sanarratti xiyyeeffata. Hiika jechoota naamusaatti fayyadamnu qorachuu irratti xiyyeeffate jechuudha. Gocha sanarratti tun taane jechootuma sanarratti iyyuu more study kan godhudha jechuudha. More study kan godhudha. Xiqqoo ishee yeroon keenya I think nu jalaa deemaa jira amma danda'ame ariifachaadha kan nuyi deemnu. Amma danda'ame ariifachaa deemna. So meetaa etiksii irratti konseptiiwwan kana yoo qabattan baay'ee bareedaadha jechuudha. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Inni biraan applied ethics. Applied ethics. It attempts to explain, justify, apply moral rules, principles, standards, and position to specific moral problems such as capital punishment, euthanasia, abortion, adultery, animal rights, and so on. Konseptii kana sirriitti qabachuu qabdu. Applied ethics maa irratti xiyyeeffatu jettanii seera amalaa irratti xiyyeeffata. Maanni seerri amalaa qajeelfamoota garaagaraa irratti ulaagaalee fi ejjannoowwan dhimmoota amalaa adda addaa kanneen akka adabbii du'aa yakka akkamiitiin adabbiin du'aa kennamuu danda'a kan jedhu yeroo dhukkubni itti hammaatu lubbuu ofii gabaabsu yookaan immoo anesteeziyaadhaan lubbuu ofii gabaabsu dhukkubbiin hamaan itti dhagahamaa jiraachuu namni tokko miireffannaa hamaa keessa jiraachuurra dooktaroonni yeroon isaanitti marfee nama ajjeesu waraananii nama sana namni kun jiraatii akka kanatti siqaa arguurra yoo du'e wayya jedhanii murtoo akkasii yeroo isaan fudhatanii ulfa baasuu ejja mirga bineensotaa fi kan kana fakkaatan irratti ibsuu fi mirkaneessuuf hojiirra oolchuuf ni yaala jechuudha. Maaltu applied ethics? Keessumaa namni tokko mana yaalaatti yaalamuu dhibee ittiin qabamee sanarraa fayyuu hin danda'u. Dhibeen sun immoo baay'ee hammaataadhaaf dhukkubbii hamaa keessa isa galcha. Tiriit ta'uu hin danda'u yoo ta'e dooktaroonni namni kun lubbuudhaan dhiphina keessa jiraachuurra yoo boqote isaaf wayya jedhanii murtoo isaan fudhatan kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu. Murtee akkasii murteen du'a namatti faradamuun sirriidha moo sirrii miti ulfa baasuun akkamittiin ilaalama kan jedhu. Just yaadota kana irratti jechuudha kan inni xiyyeeffannaa olaanaa kennu. Amma danda'ame ariifachaan jira. Inni biraan aesthetics jechuudha. Is the theory of beauty. The theory of beauty. It studies about the particular value of our artistic and aesthetic experiences. Kana gaafa jennu egaa aesthetics kan jennu kun xiinsammuu miidhagina yookaan miidhagina inni hiikaatti laata dura miti simboo qabeessummaa yookaan xiin miidhagina yoo inni kun egaa yaadrimee tiyoorii bareedinaati jechuudha inni kun yookaan immoo theory of beauty yookaan yaadrimee yookaan immoo tiyoorii bareedinaati. Inni kunis egaa waa'ee faayidaa addaa muuxannoowwan aartii fi miidhagina keenyaa ni qo'ate jechuudha. Innis waa'ee bareedinaa maa inni bareedina aartiin akkamittiin ibsama gammachuu yookaan enjoymentiin eessa keessaa dhufa duudhaalee miira qaama miiraa hubannoo akkasumas dhimmoota filannoo fi ilaalcha yookaan miira keessaa irratti ni xiyyeeffate jechuudha. Kan ni xiyyeeffate jechuudha. Yaadi isaa gaaffiiwwan inni gaafatu mor baay'inaan ilaalan waattis aartii bareedinni maani aartiin maani gaaffiiwwan kana wajjin wal qabatanidha. Mor kan inni gaafachaa adeemu isa kana yoo ofii keessanii ilaaltanis rakkoo hin qabaatu jechuudha. Inni biraan social and or political philosophy dha jechuudha. Falaasamummaa hawaasummaa fi falaasamummaa siyaasaa. It studies about the value judgments operating in a civil society, be it social or political.
Inni kun egaa waa'ee murtiiwwan gatii yookaan immoo value judgmentii hawaasa siivilii keessatti hojjetan qo'ata jechuudha. Qo'annoo waa'ee kanaa irratti kan inni godhu. Dhimma hawaasummaa yookaan immoo siyaasaa haa ta'u dhimmoota garaagaraa irratti immoo dhimma hawaasummaa fi dhimma siyaasaa irratti giddu galummaadhaan sirriitti gaaffii kaasuudhaan qorannoo bal'aa gaggeessa jechuudha. What is form of government is based mootummaa akkamiitu caalaatti beestiidha. Just gaaffiiwwan gaggaafatu baay'ee meefaadha. Dhimma sooshaaliif politikaalii wajjin wal qabatudha waan ta'eedhaaf gaaffiiwwan kana yoo ilaaltanis beessadha. Inni biraan loojikiidha. Loojikiin homaa inni kan jedhu ilaalla. Logic is the study of theory of principles of right reasoning. Loojikii gaafa jennu akkuma maqaa isaarraa ilaallu qo'annoo yookaan tiyoorii yaadrimee qajeeltuuwwan sababeeffannaa sirrii jechuudha. Reason goonee kaanee principle of right reasoning yookaan immoo namni hundumtuu sababan dhiyeessamti garuu pirinsipilii sababa sirrii dhiyeessuu keenyaatti maaltu loojikiin jechaadha. Fakkeenyaaf namni tokko dibaabee qabatee karaarra deema yoo ta'e namni tokko aduun gubaa hin jiru roobnis roobaa hin jiru dibaabee qabatee karaarra deema yoo ta'e maaliif dibaabee qabatte yoo jedhe qilleensatu qilleensa aara yoo isiniin jedhe yookaan qorraa jira yoo isiniin jedhe namni kun loojik hin taane yookaan konseptiin loojikii nama kanaaf hin galle jechuudha. Sababni inni isinii dhiyeessu yookaan wanti inni reason godhee fi sababa sirrii miti jechuudha. Garuu utuu bokkaan roobaa jiru dibaabee qabate maaliif dibaabee qabatte kunoo bokkaatu roobaa jira. Bokkaan roobaa hin jiru yoo ta'e immoo gara fuulduraatti bokkaan roobuu danda'a jedheetan yoo jedhe sababa sirrii yookaan principle of right reasoningii keessatti ti'oorii kana hordofaa jechuudha namni kun. So hiikkaa akka kanaati kan inni qabnu kun it deals with formulating the right principle of reasoning and the developing scientific method of evaluating the validity and soundness of argument. Dhimma kana irratti gacaabxii lammaffaa keessatti sirriitti walitti deebi'uun keenya inaaf sirriitti walitti deebi'uun keenya kan afu miti. As keessatti dhimmi inni ijoon inni kaasu inni biraan qajeeltuuwwan sababeeffannaa sirrii ta'an qopheessuu tooftaalee saayinsawaa ta'aniin kan sirrummaa yookaan vaalidiitii waan tokko wanti kun dhugumatti sirriidha kan jedhu qulqullina yookaan dhugummaa saawundineesii isaa falmiiwwanii fi ragaalee ittiin madaalan gabbisuu irratti xiyyeeffannoo olaanaa kenna jechuudha. Xiyyeeffannoo olaanaa kenna. Gaaffiiwwan inni gaafatu mor qixa kanarraa ilaalaa yoo deemtanis rakkoo hin qabu. Tuqaa inni biraan nu as keessatti ilaallu importance of learning philosophy dha. Philosophy barachuun maaliif fayyada? Faayidaa akkamii immoo qaba falaasama barachuun kan jedhudha. The unexamined life is not worth living. Hiika kana sirriitti qabachuu danda'u qabdu. Kan jechuun maal jechuudha? Jireenyi hin qoratamne jiraachuun gatii hin qabu jechuudha. The unexamined life is not worth living. Jireenya hin qoratamne jiraachuun gatii hin qabu yookaan immoo worthless akka inni ta'edha. Philosophy provides us with the tools we need to critically examine our own lives as well as the world in which we live. Falaasama gaafa jennu meeshaalee jireenya keenya akkasumas addunyaa keessa jiraannu gadi fageenyaan yookaan immoo critical taanee qorachuuf nu barbaachisan nuuf kennachuudha. Philosophy can assist us to actualize ourselves by promoting the ideal of self-actualization. Falaasamni egaa yaada dandeettii ofii guutummaatti mirkaneessuu yookaan immoo self-actualization kan jennu jajjabeessuudhaan akka of argannu yookaan dandeettii keenya akka barru nu gargaaruu ni danda'a jechuudha. Self-actualization is associated with self-fulfillment, creativity, self-expression, realization of one's potential and being everything one can be
also philosophy may not necessarily lead to this. Dandeettiin of mirkaneessuun yookaan self actualization gaafa jennu milkaa'ina ofii keenya kalaqa keenya creativity jechuudha. Of ibsuudha yookaan dandeettii of beeksisuu, dandeettii ofii keessa jiru yookaan nama dandeettii keessa jiru hubachuu fi waan ta'uu danda'an hunda ta'uu waliin kan wal qabatu. Garuu gaa falaasamni dhimma kanaaf dirqama geessuu baatus egaa dhimmoota kan irratti garuu faayidaa guddaa akka inni qabuudhaaf hubannoo guddaa akka inni namaa laatu more understand gochuu ni dandeenya jechaadha. Understand gochuu ni danda'ama. Walumaa galatti barnoota keenya guyyaa har'aa kutaa kana irratti yoo dhaamne gaariidha. Tuqaawwan kaasuu qabnu baay'ee isaanii kaafnee walii wajjiniin ilaalleerra. Chaaptarii lammaffaadhaan walitti deebinaa nagaan bakka jirtanitti isin faana ta'u.